abbo akka dhiyeena kana siiquudhetti akka dhiyeena kana nagammachiistetti beektu dhugaa dubbachuuf dura yoo si waamu yaa saree yaa maali aadaa ati mangistiidha abbo anummaa aadaa ofumaa saree ta'eeti saree siin jedhaa ture aadaa namni badaan namni jezbaa namni waan beekne an maa dura kana beektu maqaa manatti nahin jaartiitti duraanii jedhi malee caaltuu jettee maqaanatti nahin Dimni bira anam la isima maqaanatti nahin abboo rabbi si haa balleessochaa maal isii godhaa miti guyyaa meeqa dhaqee na dhokatte daa'ima jalaa fudhattee mi baga fudhatte obboleessa kiyya maanatti nimi anatu dhaqee daa'ima sanuu guyyaa sanuu akkana godhee si onnaa jedhaa sila dhaqeeffan anamma waan biraa dalagu jira sin jedhee bara isaan mucoo tanaa bu'anii eeyoo mucoo tanaa bu'anii mi eeyoo sabboon tullee si galaami eeyoo katti sirreessu jira maal sirreessi anillee dhaqeeffatu nama taanaan si godha dhaqeeffatu siima maal godhuu deema katti sirreessu jira waa mijeessu jira haala mijeessu jira guyyama takka dhaqeeti gurroon qabee manaa fuudheeti akka isiin du'aaf jiruu isiin gar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiruuf jireenya keessan haala qilleensa maal fakkaatu isin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya annaga kootii alhamdulillah isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon isiniin gabba'uuf deema viidiyoon kun maali yoo jettan hajjiin caaltuu jala daa'ima fudhachuu ni yaadattanii caaltuun illee bakka kana dhuftee natti himattee waajjira poolisaallee akka dhaqxeertu waa hunda naa himtee deemtee jirti amma yoo kenniif jedhe akkuma isin beektan sanatti as garagalcha maal jechuun deema kaameraa kaayee bakka kanatti abboo hadhuma na gammachiiste baga goote sirrii gooteedhaan kabajamtoota hordoftoota keenya akkasitti icciitii garaa baase malee akkanatti icciitiin garaan baatu baga gootee baga jalaa fudhattee inumaa yoo dandeette mala biraasii mala waan adda addaa jedheeniiti daa'ima akka eessa geesseeru ofiinuu natti himuu danda'a yoo natti himne illee ammoo mala biraatiin gaafachuudhaaf deema kabajamtoota hordoftoota keenya kana kaameraa bakka kana dhuffadheetum akka duraa mormuuf arrabsuu maalii dhiiseetuma abboon abaaste laal caaltuun na aarsteerti sabboontu waliin urga isiin akka ooyee galtee isima argaa isii dadhabee jira akkana jedheeti icciitii jabaa hajjii garaa baasuuf deema maaliif akkana gootaa oo naan jettan kabajamtoota hordoftoota keenya mucaan kun fayyaan qabu akkuma beekamu daa'ima san achii baasee asillee fidee ture dhugaa dubbachuuf argee jira jaartii sababa daa'ima kanaa irratti wal lolaa turan daa'ima boochisaa turan mana kana keessatti jechaadha amma mucaan kun fayyaan qabu fuudhee namaa kennee yookaan mallaqatti gurguratee daa'ima tana karaa oo balleessinaa ka jedhu yaadechaa nama ma akkana goote waan sin jedhe loleetuma uttaalee ba yoo ammoo sirrii goote jedheeno bara akkana jedhee taaftellee ta'an hin beekne illee natti himuu waan danda'uuf kaamera makaa hadheetumaan akkasiidhaanii hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isin jedha. Kooseen maaliin kootaay taa'e achiin taa'e asiin taa'e. Qorri kajaabaatiin uumama ajjeese isin alhamdulillah maal jenna waan bira wanni si ajjeesan jiru jaartii fuudha inaan diddanii wanni qorri si ajjeesan maare jaartiin nu diddee kun dubartiin si jala malee nu jala deemuu diddee waan hin beekan waan ofii godhatte san nullee godhe innaan nu diddee ofii sodaattee kaa dubartii maqaan balleessin kan baleessu maal sodaadhee miti dubartii madhabeeti dubartii madhabee maal sodaadhee yaa kiyaan si tafilatti tabarbaate si fidaa tana si fituu jedhee guyyaa meeshaa gadhee sin dadhabne abbo sima shakke takkan ol dachaatee akka harree ciifsisan illee si dunfeene duuba tabiraallee si finna yoo sin jiran hin feetuuti laa hin fedhaati ati dubartii bultii barbaaddu fedhaa miriyaan hin beektaati dubartii na taphattee na nyaattee tumaan kuttu osoo hin ta'in dubartii bultii barbaaddu fedhaa miriyaan dubartii bultii amma sa'aatii dubartii na waliin taphattu fuudhuu miti na taphattu adaa akkuma dhalattee jirta maal takka akkuma garaa haadhaati baatee jirta ammallee maali tadheen gadda fayyaalessuma biyyaa tadheen gadda ati mee tama takkatti ma bismillah jettee ati wanna barsiistee tana fuudhii naan jette guyyama sana maqaa mana kan keetii maqaa kee jijjiirii naan jette takaraa keetiin dhuftee barsuun dagatte takkatti maal takkatti ma san barka isii akkas hin jettan akka yaani isiin qaxeetii ka godhu dubartii eenyu jaarsa malee isii miti akkas godhu situ akkas godhu malee kanaafuu maal barbaachisa ree maal godha dandeettii barbaachisa sammuu barbaachisa chiloota barbaachisa biiki mucaa akkanumaan dubartii yaani akka wannaa hoo jedhaa jala deemuun hin ta'u
amma dhiisii amma kanaaf si waamne ani amma waa'ee dubartii kiyyaatti dhiisiiti ani yoo fedhen fuudhuyyuu. Ansi maali bar qorra kana beeru kana. Mee kana dhiisiiti amma waan si himan. Abbo akka dhiyeenna kana sii quudhetti akka dhiyeenna kana na gammachiistetti na gammachiisteen beektu dhugaa dubbachuuf. Dura yoo si waamu yaa saree yaa maali aadaa ati mangistiidha abbo. Anummaa aadaa ofumaa saree ta'eeti saree siin jedhaa ture ani. Aadaa namni badaan namni jazbaa namni waan beekne ana. Maa dura kana beektu? Qara dura yaa saree yaa jazbaa yaa hattuu yaa maali siin jedhaa ture. Aadaa hattuun illee jazbaan illee namni waan beekne illee ana. Maa kan dura beektu ati kana? Laa kana dura dhugaa dubbachuuf hin beeku. Amma immoo beekee sii quudhe. Amma agartee mire? Argee. Yaani waa wayii badii ofii arganii. Yaani waan balleessi tokko arganii namaa qoodnu illee uuma jiru dhiirummaa kun aadi. Dhugaa dubbachuudhaan atamma waan tokko namaa qoodnuun nama tokko gowwummaatti fakkaatame. Garuu dhiirummaa yaani sammuu qabaachuu jedhama. Namni sammuu qabu adaati sammuu qabda dhugaa dubbachuuf. Namni sammuu hin qabne adaana. Laa ilaaha illa meeqa of taazzabeesiita ofuma kiyya. Waan atamma dhiyeenna kana hojjette kana laalee meeqa of taazzabe. Namni waan beekne wallaalaa siin jedhaa ture bara. Aadaa wallaalaa naan. Sii galeemi? Wallaalaa naan garuu baay'ee na gammachiiste galatuma abbo ammallee gala. Laal amma booda waan itti daladdu guutuu anas si duuba jira. Waan itti daladdu guutuu itti fuuf akkanatti uummanni akkana laal akkanaaf akkana fedha uummanni akkanaaf akkana fedhu laal akkana. Maan karoota sitti maa wanni si horwaachaa ture maali qofa? Namitti hattuun tun namitti wannaa santa maarree haadha inni. Haadha sabboontuu. Namitti akka namitti sanii maqaa isiin biratti hin dhageeffadhu. Na maqaa isiin dhayiniitiin dhageeffadhu. Namitti isaan jedhi malee haadha sabboontuun jettee maqaa na biratti hin dhayin. Lawaa isiin jedha dhageeffadhu maafi. Eeyyo. Shira isiin akkana dalagaa magaalaa kana keessa deemartu an duruma itti irratti argeeti namitti jibbuu eegale. Jalaaf abboo namitti na jalan deemin simaanuu mush waan biraa. Siin jedhe si dadhabe amma immoo deebitee mana mukiyyaa seentee mire. Kalaas kanaafuu anama booda waan biraa irratti illee dalagaa jira. Icciitii garuu namatti hin himini. Hin himu. Laa dalagii waan anillee icciitii dhagaye amma booda siima. Dhageeffadhu. Tamaam takka jedhe isii takka jedhe eenyu jaartii tanteeta duraanii san eenyu siin. Maqaa manatti hin jaartii tiya duraanii jedhi malee caaltuu jettee maqaa natti hin Maada san dhiibni bira anama. La isiima maqaa natti hin abboo rabbi isii haa balleessochaa maal isii godhaa miti. Guyyaa meeqa dhaqee na dhokatte. Guyyaa meeqa dhaqee na dhokatte. Daa'ima jalaa fudhattee mi bakka fudhatte obboleessa kiyya. Maanatti nimi anatu dhaqee daa'ima sanuu guyyaa sanuu akkana godhee si onnaa jedhaa sila. Dhageeffadhu nama waan biraa dalagu jira sin jedhee bara. Isaan mucoo tanaa bu'anii mamu. Eeyyo. Mucoo tanaa bu'anii mi. Eeyyo. Sabboon tullee si galaa mi. Eeyyo. Katti sirreessu jira. Maal sirreessi anillee dhageeffadhu. Nama taanaan si godha. Dhageeffadhu siima. Maal godhuuf deema. Katti sirreessu jira waa mijeessu jira haala mijeessu jira. Guyyama takka dhaqeeti gurroon qabee manaa fuudheeti. Akka isiin di'anii du'aaf jiruu isiin gar godhuuf deema. Akkam godhuuf deemta. Akkam godhuuf deemta. Goobas. Guyyama sitti. Laa akkam godhuuf deemta natti himkaa. Laa natti fuudhuuf deemta. Fuudhi yaakii tanarratti jaartii lammataa godhatta. Caaltoo taate duraa hitteemi. Ana dura caaltuu waliin dhaabadhaam amma qoodamu. Caaltuu waliin dhaabachuu miti yoo caaltuun mana kiyya kana seentemu. Gurra ofirraa muru. Anamma kanaafuu yaani siin jedhee barreeffama dubbii kanamatti ni miti. Hin himu waan. Yaani waan ajaa'ibaa sirreessee jira. Maal godhuuf yaani sirreessee jira siin jedhee waan san guyyama yaani waan san dalagasitti maalis ka'isi. Maal godhuuf deemtame? Maal godhuuf deemta akkam goota? Mucayyoo. Akka safara kanatti hin argamne godhi garuu yoo goota. Safarri kana kam osoo uuu jedhanii osoo bakka fedhan abbaan fedhan iddoo fedhan dhageeti. Arguu hin danda'u. Maafii ajaa'ibaa qopheesseera. Akkam goota? Iddoo jiraa kalaas maal taate? Maal goota? Maal akkatti waan godhe akki guyyaa sitti maas hin jedhe bara. Laala amma na him kaa'anii waliin nuu dhaabadhee maal taatisa? An obboleessa kiyya jedheeti uummata haadha sabboontuutiif caaltuu walalee nam tokko caaltuu biloog godhee jira haadha sabboontuu biloog godhee jira. Nam tokko narratti sababa kan kee kun hundu wanni ati dalatti sirrii ta'uu uummanni jallataa ta'uu argee jennaan kana godhe. Kana mee natti maal? Kalaas dhiisii hin jedhan guyyaa san. Anamma dhageeffadha anamma wanni irratti dargaaru. Si galaami. Sabboontu qofa. Daa'ima ta'e fudhee mire. Namni yaa'anii daa'ima ta'e manaa fuudhee caaltuullee achitti awwaalee
shira kana hunda xaxee waan hin taane dalagaa haadha sabboontuu dimi akka isiin jilbaan lafarde magaalaa kana keessa jilbaan deemtu waan isiin godhin ani waa takka hin beeku gurra keenya irraa mure. Godhi anillee si waliin jiraas hin jedhee bara. Anillee si waliin jiraas hin jedhee bara. Akkam goota garuu? Akkam goota? Laa akka godhamu sitti mul'isa. Waa hunda himanii xumuranii. Laa xumuriin jennee bara. Akkam goota natti him kaati koo. Beekumaa garaan bifa dhadhi sana. Mee akkam goota natti him? Akkam goota? Nikaa godhachuu dabbalasi. Hoo dabbo. Si waliin jiran guyyaa nikaa haallee namni si waliin deemuun eessa godhatta? Akka amma ati sammuun qabdu kana durayyuu mucayyoo tana yaani siifuu wannaa jenna. Guyyaa meeqa yaaki dhaqii fuu yaani wannaa isin jedhee guyyaa meeqa usuma jettu kun. Laa amma tamaam akkamitti nikaa hidhatta jedhe? Ati maal? Isiin tole jetti jedhe? Maali? Saboontuun tole jetti yoo ati nikaa hidhattu? Majaalatee tole jetti. Waa itti goota? Atamma kana maal goota guyyaa wanni sun wannaa jedhee waa hundaa sun hadhiisi. Waa itti goota? Waa itti goota wayisiin jedhe? Waa itti goota? Waan maal? Waa itti gootee akka isiin si jaalattu goota moo dirqiidhaan fuuta moo akkam? Dirqiidhaan fuudhu ni jiraata. La dirqiin fuudhu ni dirqiidhaan nama fuudhu ni jiraata. hin jiru. Kanaaf tumanii akka maa buttaa biyyaa seeta moo ati? hin jiru isaa dhugaa mee akkam goota reeta? Kalaas dhiisi kan maal goota wannaa jettan. Guyyama san yaani guyyama nikaa nuyi wajjira bakka nikaa wajjira na kootu sin jedhee siyaamu sani sitti magaa sana walumaa galatti. Malee dubartiin mush anaa dhiirri ija keessa nallaal dubartii harakaate yaani naggoodhuun kun dhugaa dubbachuudha haga ammaa obsuun kiyya kunu yaani anummaan kun of ajaa'ibee garagale. Akkana? Kalaas tamaam bareeda jirta kalaas ati an guyyaa san si waliin dhaabadhaa guyyaa sanatti naayim dursiiti kana siin jedha kan biraa ammoo ka siin jedhu mucatti maal gootaa as fidda jedhee daa'ima fudhatte san dheengadda asitti kaboottu argeemi. Laa haga iddoo mijeessuuf asii deemee amma booda nuftas. Amma kam goote? Ani haala mijeessuuf asii dee namitti illee tuillee fayyaan qabduun feetu beekta. Akkam goote? Itti kaate daa'ima xiqqoo sana akkam. Akkam goote? Hin jirti. Eessa geessitti deemu? Hin kaayee. Gurguraadhu. Maaf keetta? Akkamiin nama gurgurdhaa? Laa yookaan namaa kenne jechaan birrii namaa fudhadhuutii namaa fakkeenya. Akkam gootare? Laa kaayee jira bakka illee kaawaa yaani. Hin gurgurree? Laa san sitti hima amma yoo sitti hime. Nama bira kaayee santu cidii yaani namatti dubbatin naan jedha jira. Nun bira keetti sila. Laa inni naan jedha jira. Laa isa ebaluu natti himi. Eessa keetti tamaam? Mana namaa jirti nama bira kaayee jira. Nun bira keetti. Nama sitti himu ebaluu sitti himu sin jedhe. Ansi waliin jira hojii kan kee nama si jajjabeessaa roon. Sani namicha gurbaan na kakachiseera. Ro'aan akka kadhee nama bira kaayee jira. La maal garuu birrii si hin kennine? Birrii maal godhata? Hin gurgurtu? Maal? La argannaan gurguru siin jechuufan. An nama sirraa bitullee argeera dhugaa yoo na jala kadeemtu taate. Nama daa'ima tantee tana sirraa bitullee gatii guddatti sanu. Lakkabboo maraataa miti nama gurguru daa'ima ta'e hin gurguru si galaami. Hin gurgurtu dhugamatti? Maraadde. Wallaahi. Atummaan kun yoo adda ammaan atamma daa'ima ofii irratti hin gurgurta? La hin gurgurtu ati? Lakkabboo. Wallaahi. Hin gurgurtu? Maaf kaadharee hin gurguru sin jedhee kala afaa La maaliif jaartiin qabda asuun fidirree tamaam? Namitti tun fedhatu ni feetee dhabaattee daa'ima kan kee fedhuu qabdi maal itti kaatiree yeroo bira jirre hin dhufti namitti. Ishi? Saniifiin natti hin kaati maal rakkoo? Hin kaasneen. Namatti beektu miti dhiisu. Akkasii beekta? Akkasii sammuuna kana gudii dhagooftee isa gudii. Garuu asii wanni icciitaan sitti waan dubbate namatti. La rakkoon hin jiru nama tokkotti waan dubbate. La icciitaan sitti jiru nama tokkotti dubbatee naan icciitiin gala jedhaa maanaan yaani ansima beeka. La icci amma eessa geessee siin jedhaa jira baransila. Eenyu? Isii eessa geesse? Daa'imamu kaayee jiraa siin jedha yaa. La eessa geette? Kaayee jira. La ammoo namni tokko gurguratee naan jedhee beette abboo wajjin kana godhoo gurguratee natti himu malee jedhee naan. La inti yoo san nama akkana nama waliin dubbisuu akkana jedhutu jedha malee maal gurgura abboo daa'ima gurgura. Kenni taafii garuu. Ma osoo wannaa barbaade osoo maallaqa barbaade caaltuun
yoo barbaadde mana kiyya san maqaa keessi jiran jenna hin dinne. Garuu kennitaa fi gara fuuldura caaltu. Eenyu? Caaltuuf. Iyyaanuun barsiisu. Ijumaan. Yoo birrii ho'i sii kennite hoo? Birrii maal? Birrii ho'i fa sii kennite daa'ima kiyya naa kennite. Yaa akii birrii. Daa'ima akka malee jaalatti. Birrii wayitu hin jiru birrii isin naa kennitu sanuu fedha. Birrii isin naa kennitu malee. Mana kanatti hin fidduu daa'ima lamuu as hin fidduu iyyuu? Yaa akii anuu waggaatti na eeyyamame ijaan dhagee ilaaluuf. Maana sobdaree akkas taana? Ijaan dhagee ilaaluuf ijuma tanaan ilaaluuf waggaa malee ijaan ilaaluu hin dandeessu. Akkas taanaan kenniteerta jecha. Waggaa yeroo takka jechuun yaani akka isiillee hin beenne akkasitti waan akkasii godhan jechaa beekin beektame kan. Kanaafuu yaani bakka bareedee jirti amma bakka ajaa'ibaa iddoo ajaa'ibaa keessa jira. Akkas wayyaaf. Aywa. Khalaas. Maashaallah. Maashaallah siin jedhee jira. Bakka Galas ittuma fuudhatee waa akka jirtu kanaan garuu waan hojjettu nan dhossin tokko callee. Tole. Nan dhossini. Yaani waggaatti maaliif abbo torbaanitti dhagee ilaaluu qaba jedhiin. Nu bira geessite natti hin gurgurtee natti. Yaa kee naa bira keessa kumsitti mataa. Laa yoo natti himte maal dhooffatta sa sirrii jirta siin jedhaa jiru. Anaaf caaltuu taate wallollee jira haadha sabboontuu taate wallollee jira akka ati argartu kana. Laa kanaafuu laa namni asitti illee namuu ati waa hundaafuu dhaggeeffadhu. Ijiitii kan namatti hin himin nama tokkotti hin dubbatin si galaame. Waa hundaafuu khalaas keera masha Allah. Tole khalaas. Yalla ishi galatoomaa. Qorrallee yaa gamni deebiira. Qorri ka jaabaate yalla deebiira fufaa. Namittiin kaasa rafteera. Kanatu bira deema. Sittiin kaasa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma agartan argitanii jirtan jedhee abdii guddaa qaba. Waan achi keessa an dubbadhe tokko namni tokkollee akkanatti naarraa abdii guddaa qaba. Maaliif mata duree irratti himee jira. Isa fakkaadhee waan kana garaa baasa jedheeti dhugaa dubbachuuf isa fakkaadhee waan kana garaa baasee jira. Mucayyoo akka nama bira geessee jiru. Hin gurgurattee naan laa hin gurguratne ati kan ta'e hin gurguratta maal jedhee waa hedduun dubbate irra deebi'ee hin dubbadhuun kabajamtoota hordoftoota keenya garuu mucayyoo daa'ima san jechaadha naannoo kana akka baasee namaa kennee jira. Mee waggaa yeroo takka naa eeyyamame jechuun kun maal? Isin garuu mana seeraatti illee himattee jirti. Seerri ammoo funyaan qabeetti irraa fuudhaaf kabajamtoota hordoftoota keenya baga gartan isiniin jedha. Waan isii irratti deemaa jiru isin illee viidiyoo kana olaalteen agartee haadhi sabboontuu illee garanumaan of eeggannoo godhan akka keetii fi miti kun hojjiitii garaa baasee jira. Hojjiitii bifa addaatiin garaa baasee jira. Mucayyoo si jalaa fudhachuuf deemaa dirqii wayituun jirtu tolaan fuudhaa jedhee tolaan inni akka itti fuudhu akkuma dura isin beektan sanitti yoo taate malee akka biraatti ittiin fuudhu sabboontuu fudhadhee nika hidhadhaa yoo afaan guuttate jechaadha. Kun dhugaa dubbachuudhaan waan nama ajaa'ibaati kabajamtoota hordoftoota keenya. Kunis yeroo wanni akkanaa dhufte maaliif akka dhufte waan waliinuu agarru ta'a. Garuu haati sabboontuu garanumaan of eeggannoo godhii siin jedha. Caaltuun ammoo waan itti jirtu san itti fuufii jabaadhu mana seeraatti halkanii guyyaa jalaa nafin hanga daa'ima kan kee kophaa guddifadha jechuu qabda. Akkasii anillee si waliin jira siin jedha caaltu anillee si waliin jira bakka seeraa jalaa nafini amma booda eega inni waan akkanaa dhara akkanaa sharrii hagana ga'u kana inni yaadaa jiru taate torbee tana keessa hidhaa yoo inni seeniin anatu itti gaafatamachaadha. Yoo atuu jalaa hafte anamma jalaa nafu kana warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isinii jedha. Nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaan nu tura.